Hayyee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaatti argamtanu. Dhifama wajjin jalqabaa akkuma seentaniini like gochuudhaan share gochuudhaan keessummaa keenya obboleessa keenya Abdi Getachew Abbabee hadha akka keessummaatti viidiyoodhaan yookiin intinaadhaan viidiyoodhaan waraabee ergi gaaffii kana jedhee barreessetti erguu wallaallee garummoo ifumaan ifatti isin biratti gaaffii isin komentii jalatti na barreessitan gaaffii isin keessaan barreessitanii fi akkasuma gaaffii isin quuqee isin qabee keessan jiru waan tokko namni nama gaafata namni akka itti jiruu fi waan itti jiru ibsuun immoo rakkoon qabu jedhee gatiin itti yaadee fi kan sodaatamu rabbiin malee namaa miti namoonni hedduun kun qalmaaf qopheessuudha maal jettanii lakkii qalmaa qopheessuu wanti jedhamu hin jiru namni tokko waan itti amane tokko deeggaruu mirga qaba yoo siyaasas ta'e fakkeenyaaf namoonni hedduun keessaan dhuftanii waa'ee siyaasaarraan gaafatanii waa'ee maalirraan gaafatin jettanii wallahi gaaffii namni naa dhiyeessee fi gaaffii namni shakkii irraa qabu tokko wanta dhiisu hin jiru gaaffuma keessan isin komentii irrattis ta'ee keessaan naa barreessitan tokkittii wanta irraa dhiisu hin jiru garuu immoo gaaffiin nama 10 wal fakkaata waan ta'eef gaaffiidhuma wal fakkaatu kana walitti qabeetan gaafadha fakkeenyaaf jijjira kanas achuma gaaffii keessatti dhaggeeffattu gaaffii wal fakkaatan gaafattan maqaa keessa walitti waamuu hin danda'u maquma keessan hundayyuu waamu gaaffii keessan garuu isinii fandheessa jabaadhaa seenaa share olii godhaa obboleessa keenya Abdi Getachew Abbabee lakkoofsa tokko tuquudhaan invaayitii seentee turtii daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 waliin taasifnu irratti egaa gaaffii jajjabaas of harkaan qaba gaaffii xixiqqoo bubbucuus of harkaan qaba garuu immoo gaaffii namni gaafatee fi amaanaa yookaan galfata beektu miti amaanaa hin baanna malee nyaannu amaanaa namni nutti kenne biraan ga'e jedhee abbaa biraan geenya deebii isaa immoo maakidaa abbaa faajjii deebi'een jira galatoomii share godhaa deebii isaa innumta deebisu maaliif beektu nama hamachuu wal hamachuutiin taane amma abdiin nufutti manzumaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa tokkoon isin bohaarsaa share godhaa. Yooti deddeebina muumintoota fife waajibni islaamummaa guddaan asitti hafe bakki diiniin nurkottitti jabe lafeen ol jechuu dadhabee laafee achitti hafe garuu islaamummaan gaafa ergamee dhufe gaafa ifaan akka addunyaadhaaf ife maslahaa jireenya ummataatiif dhufe malee nam tokkollee yoo namaan hin hafe addunyaa yoo dukkana kufee keessatti hafe. Rabbi rabbummaa isaa maaltu sarraa hafe ni'maanu kenname lootu biraa rafe yaa ummata shahadatayni walitti guduunfe funyoo aqiidaatiin kan walidaa dhufe meegaa dammaqee yoo dubbinsi fife sila sin dhagahuu namni beekaa rafe waa hongayyaa kanatti irraa of cufe waan duniyaa irratti hafe taa'u itti fakkaannaanii bifadli rifqika yaa kaahira alqawni. ربي سألنا قال فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سألنا قال فوز في الدارين Getachew Abbabee akkuma seenaa dhufu shargeera akkuma seenteen jalqabaa peejii keerratti share godhi viidiyoo kana daqiiqaa tokkotti akkana ni fannee nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kana affeereen gaaffii keenya seenne waan ta'eef viidiyoo kana share godhi Abdii share godhaa rakkini keenya erga kana ta'e ammuma naa galee onummataan gahee itti deddeebi'uun sababa naaf ta'e qalbii haqqee barbaadu dhaqeerra naa bu'e erga obbolummaan daandii nasrii ta'e ni qajeela rabbii mooticha ol ta'e. أهلا وسهلا أنا نفو بليتكو ما في صوت ولا إيه يا عم سقالين جرا Hayyee nagaamaa sagaleen koo. sirriitti dhaga'ama amma sagaleen kee. Hayyee Abdii Getachew Abbabee baga nagaan dhufte. Hayyee galatoomii sagaleen koo ciccite irra deebi'eensi ni dubbadha. Sagaleen kee sirriitti dhaga'amaa jira akka silaatii miti sila dide malee akka silaatii miti. Jalqabaa Abdii Getachew Abbabee kabajamaa koo ana biratti jaallatamaa moodelistii koo
na kabajjee beellama kee eeggattee na tufachuu dhiiftee miidiyaa koo irratti dhuftee gaaffiin qaba gaaffii uummataa sii dhiyeessuun barbaada siin jennaan tole jettee na beellamtee beellama kee irratti argachuu kootiif argamuu keetiif maqaa hordoftoota Mubaarik Musammaatiin hedduun si galateeffadha. Galatoomii ulfaadhu mubeetis yeroo keessa aarsaa gootee tarii jala sagaleen biraanatti dhaga'amaa jira maaliif akka ta'e hin beeku. Sirriitti dhaga'amaa jira sagaleen kee qulqulluudha haasa'e. Tole atis naafeeruu keetiif or gaaffii obbolootni koo bakka garaagaraa ta'anii si gaafataa turan tarii anas na gaafachuun isaanii hin mala garuu amma hin danda'u nama muraasa deebisaa tureera. Garuu hundaa deebisuu hin dandeessu baay'ee ulfaataa yeroo fudhachuu danda'a. Amma mootii dhuftee jirta waan ta'eef amma humna kootii deebisuuf qophiidha. Obboloota koo laayivii kana daawwachaa jiran hundaan assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu jecha nama gaaffii na gaafatu gaaffii isaanii na dhiyeessitaa nama komii natti dhiyeeffates komii isaanii natti naa fiddaa nama na himate yoo jiraates himata natti banames naa fiduu dandeessaa hundumaa ammuma xumurraa sila yeroo dubbannu rakkoo neetworkiitu nu baase wanni kun amma akka ta'u viidiyoon natti na ergite jennaani viidiyoo na erguun barbaanne sababni isaa gaaffii kana fuulaan deebisuu barbaada waan namni na gaafatu obboloota kooti kan na gaafataa jiru yookiin mana murtii miti mana murtii dhaabadhee gaafatamaan jiru waan ta'eef deebisuuf qophiidha inshallah. Hayyee Abdii Geetaachoo Abbabee maqaa hordoftoota kootiin irra deebi'ee galateeffata. Gaaffiin garan qabu gaaffii isa kaan walumatti cuunfinee si gaafannaa gaaffiin danuudha. Haa ta'u malee ilma namaa ta'ee yoo aalimayyuu ta'e suuraan isaa maxxanfamee gaaffiin dhiyaannaan inuma gaafatama gaaffii danuutitti dhiyaata. Eenyuun yoo ta'e gaaffii danuutitti dhiyaata waan ta'eef obsaan gaaffii keenya eessarraa jalqabna beektaa? Cidha kee irraa jalqabna. Obboleewwan koo dhiifamaa utaalloon isii na qabattee jirti na of golcha. Abdii Geetaachoo Abbabee jalqabaa namoonni hedduun baga cidha keetiin gaa'ila keetiin bagattiin siin ga'e mesenjera kee cufattee akkatti si hedduu dhabne si gammanneerraa abbaa miskiinaa baay'ee si gammanneerra jedhani gammachuurraa jalqabna. Hayyee ulfaadhaa naajiraadhaa galatooma obboloota koo qaalii jechuun hin barbaadanis. Jalqabaa utuu afaan hin maksin jedhee namni wayii maqaasaa egaa gaaffii keessan dhaggeeffadhaa yaa biyya. Anas na taasisabdu sheer godhaatii gaaffii keessan dhaggeeffadhaa. Jalqabaa utuu koomisitti hin gaasin jedha. Haalli cidha keetii akkam ture daqiiqaa tokkitti irraa nuu ibsi isiin jedhee obboleessi keenya tokko Saawudii irraa. Haalli cidha kootii bareedaa ture jechuun amma humna kootii gochuuf yaaleera amma humna kootii socho'eera. Cidhaan koo kun akka akkasitti bareeduuf akka namni keessummaan na bira dhufe nyaatee dhugee bashannanee na argamee deemuuf gumaacha namni naa godhan baay'eedha. Kophaa koo kana gochuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Tarii ijoolleen biyya bakkee jirtan haala biyya keessaa kana baay'ee hin beektanu yeroon jedhu gatiin wanti hundi qaalii ta'ee jira. Cidha cidheessuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namoonni na cinaa dhaabbattanii cidha koo kana akka miidhagu na gootan humnaanis cidhi koo nageenyaan eegumsi isaallee akka miidhagu gootanii uffata aadaatiin faayamtanii irratti na argamtan bakka garaagaraa teessanii immoo na jajjabeessaa na gargaaraa turtan hundumti keessan galatoomaa jechuurraa eegaluun barbaada. Cidhi koo immoo cidha milkaa'aa ture cidha bareedaa ture. Gaaffiiwwan cidhaan wal qabatan immoo akkan gaafatamu gaafdiin qaba meenan eega. Danuudha atuu barteettaa. Gaaffii cidha keetii wal ilaallatu keessaa shamarreen tokko keessaan dhuftee gaaffii 7 naa deessite keessaa obboleettii koo maqaa jedhamuun hin barbaachisu gaaffii lama tuun keessaa fudhee isa kaan of golchisiin jedha. Gaaffii lamman wal duraa duuba kan shamarree tokko asii deessu egaa abdii keenya si jaallanna si kabajna garuu maaliif ati obboleessa keenya ilma Oromooti dhalataa godina Jimmaati godina Jimmaa keessaa dhabdee bakka biraatii dhattee buute moo waan gaafatame gaa na of golchi natti mufatin abdisha dhabde moo akkamitti dhattee
ganda be oromoo tu tanuyyuu ganda qabna hundi keenya iyyuu akkam naqxee daangaa dabarfattee bakka biraatii fuutee gaaffii jedhuuf gabaabsi deebisi lammaffaa si dabaluu gaaffisi. Eeshi itti fufi. Oromoon kutaa 11 Oromoodha ilmaan abbaa tokkooti. Haa ta'u malee uffata aadaa kutaan 11 qaba yookiin kan aadaa kan abbaa gadaan uffanne uffata abbaa gadaan uffanne kan kutaa tokkotti uffattee deemte kan jimmaallee hin taane yoo kan jimmaa uffatte namni komatu hin jiru. Garuu immoo kan kutaa tokkotti calaqqisu uffattee deemte kan abbaa gadaan illee hin taane maal jettee anne wanta irraa beeku hin jiru. Gaaffii kana lama gabaabsiiti. Deebisi gaaffii nama danuuti kanaafan kan si keessaa lama budhe kan nama danuuti wal fakkaata. Deebisi. Duraan dursee obboleettii kootiin galatoomii gaaffii naaf dhiyeessuu keetiif galatoomisin jechuun barbaada. Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Dhimmi kun dhimma jaalalaati. Jaalala jechuun amma biyya keessa hin jiraafi malee osoon akka carraa biyyaa bahee akka keessan yookiin fakkeenyaaf akkuma immoo beekan akkuma kee kana biyya biraa jiraadhee ati eenyu maqaan isaa intala Abdul Fattah Al-Sisiiti maqaan isaa inni biyya keessanii. Osoo ati intala isaa jaallatte intalli isaa si jaallatte ati intala isaa sana hin fuutu. Ilaa halaalami. Maal gurri gaaffii maalii qaba kun? Kanaaf ati intala sana hin fuuta taanaan maaf fuute? Hin jaallatti miti yookiin ishee si jaallatti? Jaalala jaalalli waa danuudha. Bareeda baay'ee bareeda. Ati manaa koo ijoollee Jimmaa miti. Garuu ani ijoollee Jimmaati. Maaliif Jimmaa dhiistee bakka biraatii fuute gaaffii jedhuufi namni jaallatamu dhabamee miti Jimma keessa. Jaalalli immoo ta'e jedhee itti karoorfattee miti kan nama jaallattu duraan dursee. Ta'e jettee osoo hin taane nama sanarraa waasi mararee qalbiin kee itti sinahee nama sana argachuu keessi kee yoo hawwe nama sana argata. Waan siin ajaa'ibu namoota baay'ee maqaa kaasuu dandeenya baay'ee isaanii Habashaarraa kan fuudhee jira Oromoon. Tigiree kan fuudhee jira Oromoon. Maqaadhaan kaasuu dandeenya namoota gurguddoo jecha. Even aangawoota mootummaa keessaa dabalatee jecha. Sababni isaa maali? Wanna biraa hiika biraa hin qabu. Jaalala. Jaalala jechuun immoo maaliyyuu si goosisa jecha. Waan biraa dhiisi lubbuu keetti laatta jaalalaa fi jechuudha. Sababa jaalalaati malee wanna biraa miti. Haadha manaa koo immoo. Walumaa galatti jaalala nageesse jaalala. Jaalala bakka filatu gandan filatu maaliin filatu jaalala nageesse nan jaaladhee nan fuudheedha. Kana jechuudha. Galatoom ilfaadha. Gaaffii lammaffaan immoo ati manaa koo osoo dubbannu mucaa Wallaggaati intala Leeqaati jara Wallaggaati gabaabumatti uffata waa'ee uffataati uffata warra Jimmaadhaan fuunee uffata Jimmaan uffannee gaaffii jedhutu naa ka'e an dhalataa Jimmaati mucaa Jimmaati Jimmummaa kootti baay'een boona Jimma kunuunsee asiin nagaheera baay'ee natti tola garuu waa'een uffataa kanaan wal qabsiisee dhiifama. Uffanni ani uffadhe kan naannoo kamiyyuu miti uffata aadaa Oromooti. Oromoon adii jaallata adii uffata. Adii jechuun nageenya. Oromoon waan isaarratti waan nama hin dhiisu. Oromoon goota. Bokkuun immoo aadaa Oromoo keessaa isa hangafadha. Kan abbaan gadaa qabatanudha. An Oromummaa koo ibsuuf cidha koo bifa adda ta'een magaalaa Jimmaa keessattis ta'ee nama biraatiif fakkeenya waan si ajaa'ibu cidha koo booda uffannaa aadaa uffannaa cidhaan ittiin cidheeffadhe bakka baay'eetti argeeraan. Miidiyaalee hawaasaa kanarrallee baay'ee naannaa ture. Mucaan koomeediyaanii tokko eenyu maqaan isaa kan mucaa jaarkanii baatee intini tokko faana hojjetu kiyyaa moo kan jedhamu sunillee uffannaa aadaa kiyya fakkaatuun kan inni cidhasaa cidheeffate. Kana gochuun aadaa naannoo fi jibbuu miti baay'ee. Oromummaa ofii jaallachuudha. Uffata aadaa Jimmaa. Asirratti kan kutaa tokko miti jechuudha kan waliigalaa jechuudha kun. Uffaticha. Malee kutaa tokko bakka hin bu'u. Kutaa tokko bakka hin bu'u. Waan si ajaa'ibu asuma irratti immoo wanni isinii deebisuu barbaadu haadha koo agartaniitu ta'e jedheen abdan haati koo kan Arsii uffatte haati koo. Obboleettiin koo kan eessaa uffatte kan Harargee uffatte. Miinzonni koo kan eessaa uffatan beektaa?
kan Jimmaa uffatanii warri dhiiraas warri durbaas. Jimmaa jechuun asirra aadaa Jimmaa ibsuuf magariisni kan Jimmaa. Magariisniif kuulli diimaan kan Jimmaa. Ankoos kuulli isaa kan Jimmaa. Kuula diimaadha kan koos. Wanni isin hubachuu qabdanii jechaadha. Haati manaa koo aadaadhuma Oromootiin kan wal qabatu diizaayinii bareedaadhaan kan hojjetamedha. Haati koo kan Harargee uffattee haati koo kan Arsii uffattee obboleettiin koo kan Harargee uffattee kan aadaa Oromoo walii garaan uffattee miizonni koo kan Jimmaa uffatanii. Kun cidha Oromoo fakkeessuuf Oromummaa kootiif jecha malee ganda tokko jaalladhee ganda tokko dhiphisuuf ganda tokko ol kaasee ganda tokko dhiphisuuf illee Oromummaadhuma calaqqisiisuudhaaf waan raawwatamedha. Malee wanna biraan takkistiin naaf badhaa. Bravo, Habibi, galatomi. Wallahi ana yoo bareeche ifana ta'ee ata'u an akka yaada kootitti immoo yoo kan Arsii ta'es yoo kan Shawaa ta'es yoo kan Wallaggaa ta'es uffannaa aadaa kuni Oromummaan ibsuu yoo uffatanii akka gaaffiitti kun kan dhuunfaa kootitti. Amma kan Jimmaa uffathe yookiin kan Arsii uffathe yookiin kan Wallaggaa uffathe gadi ba'e. Wanti kun Oromummaan ibsuu callume dee Oromummaan ibsuu waa'ee gandummaa dhiifame. Baay'ee gaariidha. Oromummaa sirriitti ibsa. Amma fakkeenyaaf kan gaaffiin kun naa ta'uu qabu yoo akka ta'e beektaa osoon sagantaa Jimmaa ilaallatu irratti yookaan feestivaalii an Jimmaan bakka bu'ee otoon kan Arsii uffadhee deeme otoon kan Booranaa uffadhee deeme tarii gaaffiinatti kaasisuu danda'a. Sababni isaa an Jimmaan bakka bu'ee deeme waan ta'eef. Garuu an cidha koo kana Jimmaan bakka bu'ee miti kanan fuudhe. Abdii bakka bu'ee kan fuudhe. Abdii bakka bu'ee yeroo fuudhu immoo abdiin Oromoodha waan ta'eef akka Oromootti fuudhuu qaba. Bokkuu Oromoon qabadhee suuraa ka'uu qaba. Bokkuu Oromoo qabadhee magaalaa keessa naanna'uu qaba. Siiqee qabattee deemuu qabdi haati manaa koo. Siiqee jechuun aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Bakka namni wal lolaa jirutti yoo siiqee sana qabattee dhexxee gidduu seente lola waraana hamaatu dhaabachuu danda'a. Kun aadaa Oromoo keessatti warri beeku hin beekaa ergaa jabaa of keessaa qaba. Kanaafuu kun gaaffiin irratti kaasisuu hin danda'u. Isa kaaseef immoo rakkoon qabu deebiseera galatoomii. Ayyee ulfaadhu galatoomii warri gaafattanis dhaggeeffataa jirtu gaaffii keessan warri keessaan illee saalfattanii argitan gaaffii keessan dura sinii buuseyyuu warri keessaan gaafatan. Abdii Geetaachoo Abbabee abbaa miskiinaa obboleessa keenya warra kufe biraa dhaabatee akka nu dhaabannu nu godhee nu kakaasee wanta nu hojjetee jira. Haa ta'u malee namni akkanaa kun immoo amma ta'e siyaasarraa fagaachuu qaba. Abdiinis afaan isaatiin siyaasa kamiin keessattuu na waaminaan siyaasa keessa hin jiru jedheera kan jedhu dhugaa moo soba? An jedheera. Dhaabbadhu jetteetta. Abdii Geetaachoo Abbabee nu ilmaanuma Oromoo ta'a maal maqaan isaa shanee kan jedhamu jira. Shanee adda bilisummaa Oromoo hin deeggarraa hin jaallannaa jedhe gaafataan sun hin jaallanna deeggarra. Tarii kan paartii badhaadhinaas jaallatu jira Oromoodhuma ta'e. Tarii kan KFO jaallatu jira. Abbaa barbaade abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba. Abdiin yoo hin dhaqee abbaa barbaade deeggare komii irraa hin qabu. Garuu siyaasa keessa hin jiru jedheera. Siyaasa keessatti argine. Siyaasa sana keessatti immoo dheengadda hiriira magaalaa Jimmaa keessatti bahame keessatti suuraa balaaleffannaa shanee jedhamee gadi bahame sana keessatti Abdii Geetaachoo Abbabee suuraadhaan argine waan ta'eef akkamitti siyaasatti galee jedhe malee siyaasa keessa jiran jennee akkamitti siyaasatti galee siin jedhe gabaabsii deebisi. Baay'ee bareeda gaaffii kana waan si ajaa'ibu muumuu an ofii kooti barreessuu barbaadee ka'ee beekaatu manniisee namni baay'een na gaafataa ture. Hanga humna koo keessaan deebisaa tan ture. Ani sagantaa baay'eetu magaalaa Jimmaa keessatti gaggeeffama. Baay'ee isaa duraan nan hirmaadhaan ture waggoota 3 dura jechaadha sagantaa kamuu irratti nan hirmaadha. Quba qabu namoonni baay'een dandeettii walaloo barreessuun qaba walaloodhaan waan baay'een gochaa ture. Waggaa sanan darban jechaadha. Walaloon sunillee miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa socho'aa tureera. Sana booda ergan aceen nu jalaa wareegame yeroo aceen wareegamu hiriira gaddaa baaneerra. Sana booda hiriira kamuu irrattuu argamuus hin barbaanne keessatti argamuus fedhiin qabanii. Waan si ajaa'ibu gaaffii tokko si deebisee keen gara suuraa sanaatti si darba. An deeggaraa paartii kamiyyuu miti. Tarii warri beektan beekuu dandeessu. Deeggaraa paartii kamiyyuu miti mormaa paartii kamiyyuu miti. Waa'ee siyaasaas dubbachuus nama humna qabu yookaan nama dandeettii isaa yookaan nama beekumsa isaa qabu miti ani. Sababni isaa ani waa'ee siyaasaarraa jechoota lama hiikuu hin danda'u. Maaliif siyaasa warra siyaasa barate, warra siyaasaan leenji'e, warra siyaasaan tarii biyya hoogganu yookaan morkataa ta'e dorgomutu waa'ee siyaasa sirriitti diippii keessanii dubbachuu danda'a. Waa'ee siyaasaa kana osoo hin dubbadha jedhee waan an keerii dubbadhe natti fakkaatee hamaa dubbadhe yookiin
amma of balleessuutti yookaan amma of wareeguutti gahuu nan danda'a otoo hin beekin jechaadha. Garuu gaariin dubbadhe natti fakkaachuu danda'a natti. Kan ammoo kanan hin gooneef waa'ee siyaasaa ofii koof waan hin beekneef waan hin beekne laaquu waan hin barbaanneef jechaadha. Waa'ee suuraa sanaatiin wal qabatee gaafii bareedaa na gaafattee osooti na gaafachuu baatte gaafii kana anatu si gaafate akkati na gaafattu godha jechaadha. Suuraan sun hiriyoo tokko waliin hin ka'e waan si dhibu nuti dhiigaan tokko namni kamuu paartii barbaade deeggaruun mirga isaati. Namni immoo paartii ani deeggaru hin deeggartu malee siin jedhee immoo si lolu ofii isaatiif waa'ee siyaasa osoo hin beekin of cinqaa jira jechaadha. Sammuu of dhibbisaa jira jechaadha. Mubee aniifati ati paartii kaafaa deeggarta an paartii abaawoon deeggara yoo ta'e waltajjii irratti wal arrabsinee yookaan wal morminee kaanee achii gadi baanee laaqana wajjin nyaata wal gurshuudha kan dhiifama. Aniifati paartii garaagaraa hordofnu yoo ta'e ati paartii kee bakka buutee waa haasoftu yoo ta'e an paartii koo bakka bu'ee yoo waan haasa'a ta'e waltajjii irratti sana waltajjii irratti garaagarummaa siyaasaa keenyaa waltajjii irratti fixannee xumurannee kaanee yeroo ala baanu aniif mubaarak konkolaataa keenya keessa teenyee waliin baanee waliin nyaata wal gurshinee waliin nyaachuu qabna. Maaliif aniifati dhiigni keenya tokko ati saba keetiif qabsa'aa jirta anis saba kootiif hin qabsa'aa jira ta'a kan abbaa filatu ummatatti filata garuu aniifati wanni nuti irratti wallan tokkollee hin jiru. Sababni isaa kun daarii bunaa yookaan daarii qonna lafaa miti sii galee wanni aniifati wal ajjeesuudha wanni aniifati gajaraa walitti luqqifannu hin jiru tokko kana na qabadhu. Ammas garuma suuraa sanatti sii deebi'a. Ijoolleen nafaana dhaabbatan sun anaaf hiriyoota qaaliidha. Nama wajjiniin nyaataa turredha. Erga paartiin kun dhufe bara wayyaanii irraa kaasee hiriyootadha. Maaliif yoo jette namni magaalaa tokko keessa jiraatu namni biyya tokko keessa jiraatu wal arguunsaa wajjin jiraachuusaa wajjin nyaachuusaa waan hafu miti. Kun keessattuu aadaa Oromooti wajjin jiraachuun jechaadha. An paartii kamuu keessa hin jiru jedhee nama paartii biraa deeggaru bira ni naqu jechuun waan yaadamu miti. Paartii kamuu haa deeggaru yoo barbaade paartii biyya biraa deemee deeggaruu danda'a barbaade. Anaa garuu obboleessaa hiriyaadha wajjiniin nyaachuu nan danda'a. Garuu waan inni godhu tarii waan biyya balleessu yoo ta'e yookiin ana waan siyaasa hin taanetti na galchu yoo ta'e faana yoon dhaabbadhe itti gaafatamummaa fudhachuu kan hin qabu sii galee. Tarii anamma gaafa sana gaaffiin garaagaraa karnaa ka'e dhaadannoo an baasu evidensii barreeffamaan isaa ta'u. Fakkeenyaaf peejii korratti anu suuraa tokkollee waa'ee hiriiraatiinis waa'ee maaliitiinis takkaa barreessee hin beeku. Hanga yoona maaliif hin barbaadu waan ta'eef hin beeku waan ta'eef waan hin beekne keessa galuu hin barbaadu waan ta'eef jechaadha. Wanni sun suuraan sun jecha an hiriira sana keessatti eenyuun balaaleffachuu hin danda'u hin barbaadus. Maaliif hojjettan an qaama siyaasaa yookaan deeggaraa paartii siyaasaa kamiyyuu miti. Garuu nama paartii siyaasaa kan biyya bulchaa jirus haa ta'u kan mormaas haa ta'u eenyuyyuu anaaf obboleessa. Gara kamiinuu wanti nyaatan yoo jiraate wajjiniin nan nyaadha wajjiniin nan dhuga shaayii buna nan jedha wajjiniin nan jiraata. Jireenya hawaasummaa jireenya biyyoomaa jechaadha. Garuu an qaama siyaasaa kamiinuu wannan deeggaru tokkollee hin jiru. Asirratti wannan ifa sii gochuu barbaadu wanni illee namoonni daawwataa jiran kun hubachuu qaban gaaffiileen garaagaraa yookaan maxxansi garaagaraa narratti maxxanfamaa tureera. Waan kana ani quban qabu baay'een kolfesi maaliif yoo jettanii dirqamaan namni siyaasatti gali yookaan siyaasa keessaa bahe kan siin jedhu namni kamuu si ajajuu hin danda'u. Siyaasatti kanatti galu oo dandeettii siyaasaa oo beekumsa isaa qabaatti oo siyaasa sana beektee saba kee tajaajiluu dandeessa uummata kee tajaajiluu dandeessa. Anoo hin beeku maal gochuun siyaasatti galaama. Anoo quban qabu waan hin beekuun peejii koo kanarratti nama dhukkubsate yoon argee nama gargaarsise nan gammada. Sii galee ani inni anaaf boqonnaadha sii galee garuu an waan hin beekne keessanii nama walitti buusee peejii koorratti waan hin taane maxxansee yookiin paartii biyya bulchuu arrabsee yookiin paartii mormu arrabsee gama kamiinuu walitti bu'iinsa uumuu gonkuman barbaadu. Namni immoo abdiin hiriira ba'ee qaama kana balaaleffateera qaama kana arrabseera jedhu evidensii yookaan waan qabatamaa waan taanjabil ta'e abdiin egelee isaa akkana godhu quban qabaa argeera kunoo ragaan qaba yoo jiraate naa fidee gaaffii kan akkuma na gaafatte kanatti deebisuu nan yaala gara fuulduraatti san paartii kamiyyuu keesseen hin barbaadu hin danda'us. Osoo man beekee immoo galuu hin barbaadu. Maaliif ani hin danda'u bakka nagaadhaan saba koo waan hin beekuun uummata miidhamaa uummata rakkataa waan hin beekuun waan hin danda'u gargaaruun barbaada malee waan hin taane keessa seenuu hin barbaadu siin jechuun barbaada. Abdishaa hedduu galatoomi wallaahi baay'ee galatoomi jechi kee kuni
baay'ee namatti tola dhugaadha. Ati hin beekamu malee siyaasa jabaa keessa jirtaati. Ana akka kootiitti immoo. Abdiin siyaasa jabaa keessa jira. Siyaasa jabaa jechuun biyya duniyaa irratti intana jechuudha. Inni siyaasa isa kan biyya akiraa qabatee jira. Lammii isaa sababa siyaasaatiinis ta'e sababa maaliitiin mormitootaa ta'e mootummaatiin ta'e ilmoo namaa kufee bakkee irratti hafe bira dhaabatee isin agarsiisee akka isin isaa waliin wal galchitan gochuun siyaasa caaludha. Yaaboo siyaasni biyya duniyaa kuni an akkanatti fakkaatutti siyaasni biyya duniyaati siyaasa isa biyya akiraatu caalaa ilma namaa kufe ol kaasuun caalu siyaasni galatoomi an akka yaada kooti kuni inni kan biraa immoo an akka shakkii kootiitti waa wayisi shakki. Eshi. Erga deen gaddaa OBN irratti intervii kaate kan kooti gaaffii inni kun. Eshi. Waan ati achi keessatti waa hojii yoo ergatte yookiin immoo daariktee taatee muudamtee faanatti fakkaataara. Akka tokko cululuttee ennaan. Gaaffii Seekan dhumaa baniitii kana itti dabalee Abdi dhiifama ammas gara cidha keetitti achi deebise gaa muchakkala galee muchakkala jechuun beektaa akka afaan arabaatti wal makaa jechuudha gaaffiin kun wal makaa gaaffii qindaa'e miti. Gara cidha kee keessatti mee maal mudannoo akkamii qabda mee achi deebina cidha kee keessatti maaltu si mudate? Cidhi koo bareedaadha. Cidha bareedaan godha jedhees tarii hanga kana naa miidhagas hin seene. Maaltu na mudate beektu? Haati manaa koo ijoollee naqamteeti. Hordoftuu amantaa musliimaa miti. Waa'ee amantaa islaamaa kan illee wanni isheen irraa beektu hin jiru. Anumatu xiqqoo itti himaa. Maashaallah asirratti dhiifama wajjin haati manaa keetii hordoftuu amantaa islaamaan turre. Amma amantii islaamaatti galteetti miti? Eeyyee. Maashaallah hayyee itti fufi. Sanarratti maaltu na mudate baay'een kolfellee kanallee namatti himne namni jabaa wayii namni guddaa wayiiti ana baay'ee na beeku malee isheen beekanu akka carraa dhufanii bakka cidhuma waamanii dhufanii nu dubbisanii akka carraa namoonni asu hayyee barakaatu jedhanii. Irkaa bade waan jettu wayii wallaaltee jechuun hin beekti. Sheekichi nama guddaadha, nama bareedaadha, nama naasisu yeruma agartullee si naasisa namni akkasii waan jettu wallaaltee abdii koo kottu namni si barbaadaa jira naan jettee nama ammatti maaliif? Dhufee bakka tariyaan nawaaman isaan waan atti moo yookaan waan agaafachuu nawaaman seetan assalaamu alaikum hajii maal jedhanii waalaikum assalaam warahmatullah maashaallah jedhanii bakka isaan naqaanii hingalee bakka dafanii hubatanii seeqataatuma achi deebi'anii sii kana kuna mudate kan biraa godhuman sitti haadha manaa keetiitiin akkanaa jettu yoo dhiqqa si bira jiraatte si bira jirees akkanaa jettuuni abdii yeroo si wal baru maqaan koo assalaamu alaikum miidhaa jedhee sitti fateeraa jedhi kan abbaan keessa assalaamu alaikum jennaan abdii nama si barbaadeefi jedhiini. Ayyee asirratti abdii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati nama gaaffii gaafatamuudhaa shakkamtee yookiin immoo nama gaaffiin nama cinqee gaafatamtu inni guddaan abdiin siyaasatti galeeraadha. Abdiin siyaasa keessa hin jiru abdiin siyaasatti galeeraa isa sirriitti haala mijataa ta'een balliftee deebifteetta galatoomi. Gaaffiin inni kaanii xixiqqoodha gaaffii bashannansiisoo waan argee inni kaanii ammas ijoolleen obboleewwan kee danuun amaanaa rabbiiti jedhan. Abdii akka si jaalladhu jaalala obboleessummaa akka si jaalladhu itti naa himee yaa abalu maqaa kee dhahuun barbaadu kunoo biraan si geeraa hedduu si jaallatu ummata si jaallatu kana akkamitti ibsitaanii mee deebi si jaallanna si jenna namoonni hedduun si jaallanna kanuma kanatti kan jedhantu jira. Dhugaa waan si dhibu waan koomentii keellee muraasuu ilaalaan ture.
mubeekoo adaraa mucaa kana waa'ee siyaasaan gaafatanii dhiisiisiin jechaa turanii. Maaliif jedhu beektaa isaan anaa yaadanii tarii mucaan kun waan hin beeknetti galee siyaasa dubbatee immoo booda rakkoon irra gahaa laata jedhaniiti. Baay'een isaan ulfeeffadha, baay'een isaan kabaja. Garuu gaaffiin kun irra deddeebiidhaan kan kaate sun suuraan kun maxxanfame sun dirqama isinii deebi'uu qaba waan ta'eef. An Oromummaa fi biyyummaadhaan inni namatti dhiyaatu namaa. Please nama badhaa irra deebiin isin ibsa. Ani hin beeku waan ta'eef siyaasatti galuu sun barbaadu akka itti galu. Deebiitu ituu waa'ee siyaasaa beekee siyaasaan nama amansiisuu beekee warra suuraa koo maxxansanaa hin deebii kennu. Hin beeku waan ta'eef maaltu na cinqe ittuma dhiisan gabaabsee. Warri immoo si jaallanna naan jettan rabbi isin jaallatu ana caalaa anis isin hin jaalladha jedha. Gaaffii gara biraatti deema amma immoo gaaffii dhimma gargaarsaa irratti ilaallatee dhiifama wajjin komii tokko sitti kaa'aa jira. Tokkoffaa nama 2-3-4 irraa gaaffii sitti ka'ee mucaa kana hin jaallanna hin kabajna hin mufachiisa ta'a keessaan sitti ergina malee komentii irratti hin kenninu. Abdi akkam gargaarsi kee yeroo hedduu komentii kee irratti barreessineerra maaliif godina jimmaarra qofa naanna'ee maal akka Arsiitti akka Wallaggaatti akka Shawaatti atoo nama siyaasaati miti nama gargaarsaati rabbii jecha nama gargaarsitta maal Oromoon naannoo Jimmaa qofatti rakkataa jiramoo akkam Oromiyaa kutaa 11 viidiyoo tokko tokkitti illee lattee fakkeenya taate ijoollee walitti qabdee akkasitti nama gargaarsaa naannoo keessatti ijaartee illee maaliif galuu dadhabde yoollee achi deddeebi'uusti jabaatu dhattee viidiyoo tokko waraabdee nama tokkotti mana ijaarsitte nusi waliin jirra eessattuu maaliif dhattee fakkeenyaaf Wallagga keessatti nama tokko gargaarsitee fakkeenya taate ijoollee qindeessitee ijaartee akkasitti ijaarallee hojjetaa jirra akka Jimmaatti isinis immoo akkasitti hojjedhaa jechuu dadhabdee dhagaafiin inni guddaan komii sitti kaasan. Gaaffii akkanaa baay'een barbaadamu beeku. Galatoomii naa jedhiin nama gaafate kanaan tarii dhaggeeffataa jira. Galatoomii haa wallaahi dhaggeeffataa jira dawwalee fi kee hin seeni dhaggeeffataa jira. Naa galatoomii jedhiini gaaffii bareedaa na gaafate. An tokkoffaa ani jalqaba akkuma nime an Oromoodha kan Oromooti. Jimmattan dhaladde Jimma koo nan jaalladha. Garuu kan Jimmaa mitanii otoo hin dandeenyaan Itoophiyaa waliin ga'ee natti tola. An Musliima hordofaa amantaa Islaamaati. Garuu waan si dhibu kiristaana beela ifaan nyaachisaa turani. Yeroo Raamadaanaa dhugaa holaala Musliimaa qalchiisu jechaadha. Kiristaanaaf illee qalchiisaa tan ture. Maaliif hojjette garaan beela'e saba hin filatu. Garaan beela'e amantaa hin filatu. Garaan beela'e garaadhuma beela'e. Garaan beela'e nyaachuu qaba. Garaan beela'e saalan filatu. Dhiirris dubartiinis hin beelaa. Daa'imnis guddaanis hin beelaa. Gama sanaan nyaachisaa ture gama amantaatiin. Gama biyyaatiin immoo waan jettu immoo an duraan biyya biraatti deemuu hin danda'u ture. Yeroo koronaanis rakkisaa ture. Sana booda nan hidhame. Sana booda immoo achii bahee humna si barbaachisa bakka biraa deemuuf. Humna jechuun yookiin konkolaataa qabaachuu qabdaa yookiin waan ittiin deemtu qabaachuu qabdaa. Haalli sii mijachuu danda'uudha qaba. Asitti sochootee deemuudhaaf. Haa ta'u malee garuu ani hin nuffine viidiyoo naa ergamnaan maxxansaa tureera. Viidiyoo lamaan tokko maxxanseera. Garuu dirqama immoo bakka hin qaamaan argamuu qabutti takkaa waan hafee hin beeku. Garuu ta'e jedhee bakka tokko nama rakkataan argadha jedhee biyya kamuu deemee hin beeku. Garuu baay'ee rakkoon hamaan obboleettii keenya Arsii Samiiraa jedhamtu jechaadha. Ijoollee isii lamaan dhibeen sukkaaraa jalaa qabee baay'ee rakkattee biyya ormaallee dalagattee ture. Mana isheellee gurgurtee waan dalagattee dhufte hunda fixxee sababa ijoolleen isaa jalaa dhukkubsatteef abbaan manaa ishee yookaan abbaan ijoollee lamaan sun sammuun tuqamee akka maraachuu ta'ee sharaa waxxaratanii karaa irratti akka galan boossee natti mattee obboleettiin ishee tokkos biyya Dubaayii naa bilbiltee Abdi jettee Finfinneen ture akka carraa gaafas hin boossee maal taate jennaan obboleettii koo tokko erga waggaa 3 moo waggaa 4 jettee waan amma jedhu durii tokko hin gayoon lafa hin kaa'anne ijoollee ishee jalaa dhukkubsatanii isheedhumaaf maallaqa baasa isheedhuma gargaaraa jira nan dadhabee naan jette humna koo ol ta'e naan jette sana booda bakka irra deebitee Samiiraanis naa bilbiltee nan dhufaan jedheen Finfinnee jechaadha nan deemee Finfinneetti kottuun jedheen waan si dhibu Finfinnee masgiidarraa birriin bu'ee fi masgiidarraa birrii walitti qabattee dhufte. Ittaansee Finfinnee ala geessu raayidii konkolaataa jedhamu jira kanatti bilbiltee qabattee bakka barbaades geessu. Isallee dabaluu hin beekan nama baadiyyaati waa quban qaban.
Otoo beekanii immoo birrii lama qaban kiisii keessa. Birrii lama kan. Nan dawwaleef raayidii qabadha maali raayidiin naan jedhanii nan hubachiise nama naannoo keessatti kennaa innan namni tokko hubachiise birrii akka hin qabne natti mali kottaa rakkoon qabu isiniin kaffalaa jedhee natti dhufanii viidiyoo natti dhufanii nan argee baay'ee gadde yeroo laalee jedhu baay'ee garaana nyaatte Samiiraanii ijoolleen ishee xixiqqoodha ijoollee dhiiraa lama maali mee dhibeen isaanii jennaan guyyaatti yoo xiqqaate biddeen 8 nyaatu lamaan isaanii yoo xiqqaate naan jette ani isa dhiisiitii 5 jedhe jennaan 5 jettee dabarsite nda'u viidiyoo irratti namni tokko biddeen 5 jiruu biyya kanaa keessatti jechaadha baay'ee ulfaataadha sii galee dhibeen sukkaaraa baay'ee si nyaachisaa namni odeeffannoo isaa qabu yookiin namni barnoota isaa qaban beekuu dandeessu achuma dhaabadhee Finfinnee keessatti viidiyoo isaa waraabee deeggarsa akka walitti qabamuuf wantoota baay'ee haala mijeessee fi achi deebi'ee amma guyyaa guyyaatti naa bilbiltee na galateeffatti. Baay'ee na galateeffatti jechaadha. Ijoollee si yaalii argatanii yaalii irra jiru yeroo ammaa kana hanga ammaatti deeggarsi godhamaafii jira jechaadha. Ani dhugaa waan sin ajaa'ibu jechaadha. Finfinnee miti Arsii miti otoon Boorana dhaqee otoon humna qabaadhee hin jibbu. Nan dhaqas immoo rakkoon hamaan jiraate viidiyoo waraabamee naa ergamee maxxansu takkaa didee hin beeku diduus hin barbaadu. Garuu immoo wanta beekuu qabdu as yabbuu asii immoo deemee hin beeku immoo. Maaliif sababa mataa kootiin qaba. Sababa koo immoo tari'atis qaba. Sababa koo immoo atis hin beektaa yeroo biyyi keessaa xiqqoo rakkoo ture. Sababuma sanaaf hin socho'uu hin dandeenye ture. Garuu kana booda bakka kamittuu bakka konkolaataa birrii 50 birrii 100tiin deemuu danda'u nan deema. Hangan hojjedhetti magaalaa keessa qofa hin barbaadu. Dadhabaa kan mana keessaan baay'ee baay'ee jira. Akka kamirraayyuu yoo siin bilbilamee namni rakkate jiraate inni akka jechuudha. Aangawoon dhugaa nan danda'a. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi wanni anas keessa na tuqee jiru viidiyoo hojjetaa turtees deebi'ee dubbatti yeroo yaadadhu. Ammas immoo akka Oromootti dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi akka Oromoon itti sabaaf sablammii kutaan Oromiyaa akka sabaaf sablammii tokkitti qabee jiraachuu akka nama wajjin jiraachuu beekutti sila saba rakkatee karaa irratti kubu qabaachuun qabu. Ammas Oromoon agalotoomu boleessa isaa boleettisaa kutaanatu walii qoodiin bira dhaabataa jira. Hedduun jara dinqisiifadha. Viidiyoon tokko wayii kan garaana nyaatu wayii jira. Viidiyoo ati tuun hidhaminiin dura xumura kanarra waraabdee kaatee hidhamte wayii jira. Viidiyoon sun laphee na tuqaa. Dubartii sana yoo hubattanii ilaalaa turtanii namoonni akka carraa ta'ee haadha koo ilaaluudhaaf carraa qabdanu argitanitu ta'a bakka haadha kootiin buuse boleetti keessa sana maali abdii koo jettee mucaa daa'ima qabdi ati birrii silaatuti hadha kaleessa birrii 10 kennine galee waan nyaadhu hin qabu jette sana yaadatta kaleessa ati birrii 10 moo birrii 100 maal naa kennitee jennaan ijoollee kooti gammadaa waan nyaatamu bitee gale jettee fi jaartii dheengaddaa yaani ajaa'ibatu hin taane viidiyoo natti hojjettee yookiin immoo namoonni natti bira dhaabbachiifte hundi isaatuu dhiiras ta'e shamarran viidiyoo garaa naman tuqin hin qabu hunda namaayyuu garaa isaa keessa guma taate jechuudha. Keessattuu garuu amma sa'aatii keenya dheengaddaa bineensi daa nyaatu haati tokko bineensi daa nyaatu jedheen dhaqee bishaan bira ciiseennaan bineensi daa nyaachuu dide kan jedhan sanarratti baay'ee keessoo koo na tuqame. Abdi waan ajaa'ibaa danuu waan gagaarii danuu hojjettee taa rabbiin anaaf jettee hojjette jedhee jazaa keessi fakkaffaluu akhirat duniyaa silas waa tokko asirratti akka obboleessa kee hangafaatti gorsan si kennuu barbaadu tokkittiidha. Innis maa inni namni waa hojjetu waa balleessaa habiibi namni taa'ee jira waan ta'eef hin beekamus maqaan isaas hin dhaamu yeruma gadi ba'ee waan barbaade hojjetee galateeffata. Namni immoo socho'ee sabaaf hojjetu namni namaaf hojjetu waa balleessuun isaa hin hafu dogoggorees ta'e waa balleessuun hin hafu si galee nama sochootu iyyuu qodaa cabsaa nama sochootu waa cabsa dhiqqa si galee namni olii gasa sochootu waa balleessa utuma waa balleessee abdiini obboleewwan koo abdii akkasitti ifaanifatti kana balleessite kun akkanaa miti jennee gaafachuuf gorfachuu qabna malee nama sataa ilaalaa nama sa harka maratee beekamtiituu qabu miidiyaa irratti namni kumni dhibba meeqa isa beeku abdiin nama 100 sagal momaatu peejii isaa jala jira. Yuutuubii isaallee nama 20 guunnee isaa waa yuutuubiin dantaan qabu innis takkaa saates hin beeku inaa sa'us haa ta'u dhiisaa isa kan rabbi jazaa isaa kaffala.
garuu namuma waa sochootu waa balleesse gatite yoo afaanii waa balleesse yoo diqqa utuu deemu qodaa cabse indee maara kaan sosocho'aara nama sabaaf dhamaara dhiifama godhaarra darbaa fi keessaan gorsaa malee namoonni hedduun daawwattanii suuraa abdii faadha manaasaa yeroo inni rakkaadhu waddanu akkas ta'e kana ta'e kunoo amma isinii galeera isa dhiyaate sodaa tokko malee dhufe isinii deebise egaa malaayikaa mitinu abbaan dhiyaate deebii gaaffii isaa deeffateera feetanu fudhadha lakki jettanu akka barbaadan kun dhimma keessanii abdishaa rabbi umrii kee si haa dheeressu rabbiin mootu hangara gootiin utuun biyya duniyaarra jiru wallaahi obbolaa koo waliin dhaladhe caalaatti si gade obbolaa koo waliin dhaladhe caalaatti rabbiin ituun duniyaarra jiru immoo ilmoo si fakkaatu argattee ilmoo si bakka bu'u argattee naan rabbiin ijaan na agarsiisu malee nan ajjeesin kun hawwii kooti jaalala sin jaalladha rabbii jecha si jaalladha waa tokko naan taatu waa tokko nan gootu rabbii isa nu uume si jaalladha rabbiin ilmoo barakaa qabdu ilmoo bakka si buutu jabaadhu biyya duniyaatiin beekamu amma irraa kaasi ilmoo argachuudhaaf yaali malee ilmoo dabarsuudhaaf yaali ilmoo argadhu ilmoo bakka kee nuubu deetin jiratti maqaa kee waamsisu kan illee abboo yoo jiraanne ilmoo abdii jennee ittiin fakkeenya godhannu jabaadhuuti ilmoo nu argadhu siin jedha nama danuu gaabbine nama danuu sabaaf yaadu ilmoo qabaachuu dhiisu isaatiif gaddine dhabneeni akkasiin siin jedha mee xumura irratti gaaffii sitti deebissu xumura irratti gaaffii asi gaafadhu mee mudannoo inni irraanfanne tokko yookaan lama mudannoo inni irraanfanne haala gargaarsaa keessattis ta'u cidha irrattis ta'u kosuma ta'e lamman tokko ummataa dabalsi xumura irra immoo waan bohaarsoo yoo qabaatte dubbadhuuti addaan baana. Ishi galatoomii nu beeku anis dhugaa baay'een si jaalladha baay'een si kabaja namootan yeroo waan mudatu yeroo dhiphadhu yeroo waan wayii jedhu si kanan si mareedhu tokko si'i waan biraa dhumarrattan dubbadha garuu amma gara mudannootti hin darba. Mudannoo kana an ofiif miti namumarraa darbaan dabarsa dhagaye garuu mudannootti natti tolti waan ta'eef namni kumni lamaan kun meettiin naaf seeqqatu jechuu maal seefi bakka tokko wayii namni wayii dhaqe qareen isaa kun dheeraadha dhaqee biyya sanatti hin beekamu keessummummaa dhaqee namumma faana dhaqee quban qabu naa waa'ee biyya sanaa akka carraa dhaqee waa wayiitu ture mana sana keessaa sagantaa wayiitu ture hin sagadu namichi hin sagadu nama hin saganne wayiiti garuu bareedaa wayiiti gaalaa yeroo ilaalanu jechaadha. Cuman salaanii ga'ee azaanii baasee tokko keessaa ka'ee azaanii baasee jennaan bakka sagadamuuf ilaala sagadamuuf tokko ka'ee azaanii baasee jennaan qoqophaa bigaa namni odaatee jennaan kunis ka'ee odaate faana maal godha musliima waan namni biraa odaatee maal baasaa eegataa'ee dhaqee oduu godhatee dhufee cuman namni ilaaleeni akkana ilaale keessummaadha sin kabaje namni kabaje. Argaan isaas namuma alimoo fakkaata dura bu'aa jedhaniin inni hin beeku quban qabu dura bu'aa inni lakkii hoo baali bosharaa lakkii ofumaa keessanii sana ishi lakkii jedhaniini giddiidhumaan wal dabarsinaan keessootti waa yaade maal yaade sa'aatiin zuurii waan ta'eef bakka rakaa afur akka ta'e quba qaba afuran sana gaa silaa quraana qara'een harkaan baduu sagaleen waliin kaafamu isa kannan beekaa rakkoon qabu jedhee fuuldura bu'ee qaamaan jedhamee arrabatee jalqabee sagachiisisi hundasii arfanuu sagachiisee xumuree taa'ee waa nyaatamee ka'ee achi waa namni bakkeedhaa dhufee janaazaa wayii argame akka carraa. Allahu akbar. Achumaan akkanaa jedhamee bakka itti salaatuudha kuttaa kan deemna jedhamee bahamee bakka sheer godhaa ayyee bahamee naqamee salaachi naqamee bakka sa'aatiin ga'ee qabaramuudha bakka itti salaatamu maal jennaanii dura bu'aa bakka salaachisaa jedhama ammas namichi nee gaalaa takka irratti sagadeen beeku sagachiises hin beeku laa inni achumaan nee. Bakka silayyuu sagachiiseen keessa darbe kan namaaf sodaadha jedhee dhaqee fuuldura bu'ee jamal arramatee jalqabee namni egaa salaatu dhaabatamee suyuudiin hin bu'amu hin bu'enni
bu'ee namni Saratu jira saratu yini be. namni dudduuba faana bu'ee inni quban qabu cima faana bu'ee sachumaan xumure gaa salaachisee xumure ala ka'u na sheekiin namni biraas bakka biraatii kun itti fiigee wanti kun waan cimaa wayii takkaan nagare takkaa janaasaatti rakkaan bu'amaa maal wanta akkanaa jedhee namni wal gaggaafatee lakkii wanti kun nu fayyada tarii bakka nuti hin beekne wayiiti bakka cimaa wayii nama qaree wayii fakkaata maal jedhanii itti siqan. Alatti siqanii sheekii maanyoon takkanaa nuti waan akkanaa hin beeknu dhaabatameetu moo itti salaatama maal jennaanii lakkii maal jennaan namichi kun jennaan wanjalli isaa wanjalli kan jedhu yommuu hojjete sii galee wanjalli isaa wanjala takkaan jira nama hojjetaa ture waan ta'eef dhaaba sujuudiin bu'ameetuma mee rabba dhiisuuf jedhee wallahi waan kana dhaga'ee jira Abdi waan kana dhaga'ee jira isatti jettee miti ani mooto kosii dabalee kee haasaa keettee buufta gabaabaadha daqiiqaa tokkittidha namichatu biyya arabaati arabifaani garuu ani afaan oromootiin nan jedha arabaa masgida karaa deemaa dhaqee fagaatee masgida wayitti goreetu ni taa'u azaanamee areeda qabaa achumaan ustaazni ni sagachiisu ergasii yeroo inni dhufu jaahila jedhe yeroo wallaalumaati yeroo san yeroo wallaalumaati achumaan namichi ni sagachiisu naan ni dhufu namichi kun taa'ee quraana qabatee taa'ara calluma jedhe achumaan isa akkana ummanni nu sagachiisi jennaan kanaas sheekiin dhufaniiru isaan sagachiisan dide sodaatee hin beeku sagata jennaan laa rakkoon qabu nu sagachiisi malee jennaan sheekichis wallahi laazim keessummaa taatu suma sagachiisa jedhanii fuuldura buusan giddiinumaan gaffaanii fuuldura buufnaan achumaan arabiif amma sagadan beeku yeelleera areeda baataa jira arabiffaa se'e calluma jedhe arabiffaa se'e malee arabiffa beeka malee quraana hin beeku arabiffaa somnaani subhaanallaa jedhanii isaanii ergasii sagachiisan jennaani afaan arabiffaatiin jedhe namni hedduun arabiffan beeku waan ta'eef afaan ittiin walii gallu afaan oromootiin hiikee dubbataara malee arabiffa yaa namichaa nasatari jedhe afaan arabiffaatiin eegala yaa namichaa nasatari jedhe rabbiin nama sataru jaallata nasatari rabbi si haa sataru namoonni kun reettii lama naa kennaa jiru reettii lama sana keessaa tokko siifan kenna tokko nan fudhaa rabbi soraadhu nan satari jedhe kee Allahu akbar jennan Allahu akbar dhuga jedhan hundi jedhaayu arabiffaa dhuunti jedhe Allahu akbar jedhani sanalee haadachiifte gabaabsetan jiraadha dhugaadha dhageera hayyee wanni akkasii mudannoon akkasii yeroo baay'ee yeroo tokko darbee mudata qoosaan baay'een jira keessattuu gara baadiyyaa keenya keessa qoosaan baay'ee babbareedutu jira inni nama sitti mukun immoo qoosaa miti yookaan waan darbaan dabarsa dhufe miti waanuma sirriidhuma sitti mudannoodhuma sirriiti dhimma wayitiif iyyuu mudannoo kan iddoo biraatti dubbadheera inni mana deebi'a dhimma wayitiifanii iddoo biraa deemee hiriyaa koo wajjin hin deemnee beergii yookaan hoteela qabannee bakka bullu sana hoteela bareedaa intarnaashinaali wayiiti saamunaa qofa miti kan sii dhiyaatu achi keessatti saamunaanis immoo dhangala'aatu sii dhiyaata saamunaa sana dhiqattee ala kaatu immoo wanta ittiin dhayna kee ittiin yoo akkas jalaa hin daalachoofne itti dibattu feetu jira egaa hanquman qaba jechumaan olite egaa nan beeka qala gurbaa nan beeka ittiin qoosuufis qophaa'eera laan kaameeraa koo banadhee wanti kun akka isa rakkisu quba qabaanis duraan nan mudattee tontatiin badaa fuunfadhee sana adda baafadhee anuyyuu fooliisii waan dhugan immoo wantattiin kun jedhe ilaalaa ture anu sana booda ol galee wal fakkaatti ilaa barreeffamas yoo akeekkattee ati ilaalle looshiniin sunii fi saamunaan sun garaagara yooti seeraan sirriitti ilaaluu baatte jechaadha. Mucaan koo keessa badee itti tolee ofitti naqe hin dide hin mucucaata malee arafaa bahuu dide itti didu keessaa fixa dhaqaa dhaqee gamee feennaan maali abdii koonaan jedhe naa maanni jennaan maal saamunaan mana kanaa immoo isa arafaan qabne moo maani saamunaa akkamii fi dubboo jarri maal hoteela gad deebii akkamii na fidde dhaqaa dhaqee maali internaashinaali hoteeli kayyee hoteela butu hoteela gad deebii toluma birrii namarraa fuchuu maree waa tokko hoteela kana akkamii na fiddaa dhaqaa dhaqee maal taate obboleessa koo maal taate jalan naqu qodaan looshinii keessaa gogsee lafa buuseeranii looshinii isa maal kunoo
laamee nama tokkotti himuun jedheen iccitiidha namatti himini namni sitti kolfa hiriyaa abdiiti jedhamta gara fuulduraatti hin jedheen isa kana ishii saamunaan jedheen itti naqee fi sanaan niqatee bahee waan ittiin daalachoofnee oolle sattiin dibannee daalachummaa oolu. Shaaworiidha yeroo ba'an bishaan tokko nama daalacheessaa looshinii si jalaa fixa jechuudha. Nama ajaa'iba. Waan akkanaa nu mudatu. Ayyee gaaffiidha jedhaman gaaffii wal fakkaataa namoota hedduudhaan komii dhiyaatan hunda sii dhiyeessee jira. Xumurarra wanta taasisuu barbaaddu dirree sii balaadhaan gara kootiin xumuradheera. Wanta ati na gaafachuu barbaaddu jiraate akka piraankii dabaleetti himatti goote wanta ati na gaafattu gaafadhu. Wanta ati dhaammattu soo jiraate dhaammadhu. Angara kootiin xumureen jira. Ishi mubeekoo galatoomne ulfaadhu wannan dhaammachuu barbaadu obbolootni koo kan na dhagaa jirtan nana mana akka hundi keessan afaan Oromoo dandeessanu namni afaan walii beeku afaan walii dhaga'uu qofa osoo hin taane dhagahee immoo waan kan itti yaaduudha kan inni qabu nuti ilmaan abbaa tokkooti qaamaan wal beekuu dhiisuu dandeenya ijaan wal arguu dhiisuu dandeenya garuu otoo ijaan wal agarree qaamaan wal agarree wal fayyadna malee waliin balleessinu nutitu wal jaallanne wanti nuti irratti hin jiru hundumaa guutuu nu kenne rabbi nutu hin beekne baay'ee kanatu natti irratti ejjennee iyyina malee wanti nuti irratti hin jiru osoo sanuu kenname beekne jechaadha. Oromummaan kana qabaachuu qofti waan meeqa akkamti Oromoon kun danuudhas beektaa danuun kun immoo utoo walii galee maaluu cabsuu danda'a maaluu injifachuu danda'a garuu isa kan biraa dhaqee ittiin cabsu deebi'ee ittiin wal cabsa sii galee ittiin kan wal cabsu walumaan waliin lafee gaalaa immoo lafee maalii jedhanii waan biraatiin hin cabu sibiilaan hin cabu lafeedhuma gaalaa sanaan caba jedhan gaalatee waan ta'eef lafeen sun lafee gaalaati jedhama. Anis dhageera. Galee namni biraa akka Oromoo cabsuu hin danda'u. Numatu wal cabsa waan ta'eef yoo dandeenye wal saaxiluu wal balleessuu wal yakkuu dhiisnee namni kamuu balleessa namni addunyaa kanarra jiru namni nyaatee dhugu eenyuun kan hin balleessine hin jiru. Eenyuun ta'ee yoo taate deemee wal gorfadhu wal sirreeffadhu. Namni biraa dhufee si gorsuu hin danda'u. Si balleessa qaawwa baname sanaan dhufee si cabsee si nyaata malee isa sana si wajjiniin cabsee dhalas sana cabsee balleessee kophaatti immoo dhufee kophaa keessa cabsee si caccabsee si nyaata waan ta'eef amma dandeenyu wal haa gorfannu. Jireenya miidiyaalee hawaasaa kana qofa jechaa hin jiru. Jireenyi masala farraansiin jechaa jira. Amma gandaan wal qoodnee, amma safaraan wal qoodnee, amma amantaadhaan wal qoodnee, wal cabsinu, isaa wal jabeessinee, isa nu cabsuu dhufu ittiin cabsinee galchinee faayidaa guddaa nuuf qabaata. Garuu nuuf hin galu miira keessa galuu dandeenya. Aariidhaan wantoota garaagaraa keessa galuu dandeenya. Sun baay'ee hamaadha. Dhumarratti obboloota koo biyya keessaa biyya alaa teessanii osoo hin beekin dogoggoraan yookiin barreeffamaan yookiin bilbilaan yookiin karaa irratti karaa kamiinuu yoo baasnitti balleesse rabbiif jecha akka afootunaa jettan dhiifama guddaa. Afoon lillaa gara gootii qaata. Kunoo ka'een. Afoon asii jedheera obboleessoon keenya hundi keessan iyyuu abdiidhaa afootu jedhaa fi dubbii rabbii namaan galuu yoo isin mufachiisee jiraate maqaa rabbiitiin ani immoo dabalee afootu jedhaa fi isin jedhaa xumurree jirraa. Nagaatti yaa jara keenya waan asii gaafatu. Ani hin finne alan fixu na gaafatta. Ana afootu naa godhaati wannan immoo jedhu namni muraasni wayii namni nuti ani beeku qaamaa wal beeku kan immoo onlaayinii irratti wal beeku kan na arrabse namni muraasni jira kan keessaan na arrabse jira wallaahi afootu lillaa jedheera maaliif beekta itti dhagaamee aaree jechuu danda'a waan ta'eef ani immoo isa irraa deebise arrabaan immoo hin deebisneef namni sun tarii dhaggeeffataa jiraachuu dandeessa arrabaan si hin deebisne maaliif anan arrabaan si deebisu amilee wal cabsuudha malee homaa wantan faayidaa argadhu hin jiru waan ta'eef ana afootu si jedheera afootu illaa si jedheera gaaffii keetti fufiin xumurra. Kalaas obboleewwan keenya hordoftoota mubee jalatti argamtan hundumti keessan iyyuu ana obboleessa keessa Mubaarik Musammaati keessummaan keenya hadhaa Abdii Getachew Abbabeeti qaamolee mootummaallee jara akka obbo Taayyee danda'a namoota hedduu yoo rabbi jedhe isiniif dhiyeesse Abdii qaba namootuma hedduu warra biyya keessaa an akkan isinii dhiyeessu asuma gabanumaan waadaa isinii seenaa teessanii ilaaltu namoota hedduu aangawoota akka isinii dhiyeessu Abdiin qaba maaliif gaaffiidha kun miidiyaadha gaafatamuu qaba eenyunu dhufee dhiyaate hin dhiyaadhu jedhe jedheen isinitti hima nagaatti naa bulaa waan si gaafadha kophaatti. Mashi. Borgaa fuutee akkasa qocoluu dhuftee bareedde jetta akkamiin fuuchuun kun warra hin fuunetten himaafan keessa. Fuuchuun amma wayyaa borgatii wayya.
Ammoo wayya. Amma waan baay'eedhaan wayya. Gadi qabisa kadee keemistiraan si gaafataa jira natti beeka. Amma maaliif hin jedhe beektaa tokkoffaa bakkeedha namni wandalaaxeen yookaan namni qeerroon dargaggoon tokko biyya keessatti amma jiruun baay'ee ulfaatee jira. Tokkoffaa yeroodhaan manatti gala. Sa'aatii 11tti manatti galama tokko jedhe. Mana oolama al tokko lama jedhe. Mana nyaatama 3 jedhe. Waan jiraattuuf qabdaati baay'ee. Amma waan hin jiraadhuuf hin qabaan. Jiraachuun qaba laa amma dirqamaan. Maaliif? An dirqaman narra jira laa amma mucaa namaan na bira jirti. Warran qaba naman jaalladhu na bira jira. Ani on du'e badeeramaa faayidaa hin qaban. Garuu isheen na bira jirtu immoo sababa kootiin rakkoo hamaatu irra ga'a. Sii galee namni eerumee bahe baay'ee ulfa. Namni eerumee abbaan manaa irraa du'e yookaan irraa bahe baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu yoo fuute itti gaafatamummaa dachaa sirratti jiraata. Ala ilmoo dhalchitu immoo itti gaafatamummaa dachaa lama sirra jiraata. Ala sana atis in jiraattaa jireenya gammachuu jiraattaa fuuchuun bareedaadha. Maal abbaasi shabaabummaa wayyuu ani si duran fuudhee fi maal fuudhatti paartii taati duran fuudhee ani. Fuudhatti paartii. Amma fakkeenyaaf keessattuu dhaggeeffadhu kaa itti gaafatamummaan namarra taa'eeyyii gurmuu namaarra jechuudha. Lamuu akka ergasii socho'uun akka ergasii addunyaa biratti yoo namni namaa dabalee kottu du'aa kadhanna jennaan sa'aatii barbaadan manaa utaalanii deemuun sa'aatii barbaadan dhaqanii hiriyaa bara dhaquun anamma ergan fuudhee nan hidhamiyaan yeroo tokko bira guyyaa tokko dhaqee mana namaa guyyaa tokko ergan fuudhee jalqabee jechuudha. Guyyaa tokko dhaqee mana namaan bulu'an mana kootii bahe kunoo maradhee mana keessa taa'a yoo jaartiin golleen jira. Kun namatti dhaga'ame. Ati ni dhabdee ani immoo hidhaadhaan kame maaliifii jedha. Maaliifii jedha. Anuma namni warra hin qabne alan balbala koo banadhee dhufee ol galu ibsaan mana keessaa dukkana cillimiitti qabrii waan as kanatti fakkaata. Amma immoo yeroon bakkee oolee manatti ol dhufu bunni mana keessaa akaamee ixaanni mana keessaa aaraa ala wal galu bakka gammachuudhaan nyaanni naa qophaa'ee suufuraa irratti afamee taa'ee nyaadhee jimaa koo qamaa buna koo dhugee ashaqeechaa. Ala kaanoo mandara keessa toltol jedhee aduu keessa gurraacha'ee daalacha'ee qottoo meeqa dhugee qottoo wajjiniin biddeen nyaadhee caatii qabee du'ee galuu jechaadha. Ala warra bakkee wanda laatte. Amma garuu fuuchuun bareedaadha warri hin fuune fuudhaa. Jetteeree bakka anis of amansiisuu hidhaa miti kuni firii ta'uudha malee hidhaa miti mubeekoo jedhee ofitti mee adda of sossobee ofitti mee akkuma jette kanatti of amansiisuu moo akkan jedhaa jiru shabaabummaa sanatti deebi'anii zanaa jedhanii mataa farrazatanii uffata geggeeddaratanii bakkee keessa deemaa buluu wayyuu. An uffata mataa farrazadhee uffata koo akka durii caalan zannatee jira amman. Maaliif haati manaa koo uffata koo naa miicitee naa tokkos ta'e qottabdii koo kun hin taane kana baasi kana jijjiiradhu naan jetti wallaahi sarabbina argu. Maaliif akkam bareedee ba'uuf barbaadde. Durii immoo alan kophaa jiraadhu maaltu bareeduu koo naa laala. Yoo barbaade surreen dudduubaan citaa yookiin dhoqqeetitti jira. Amma immoo duraa duuba laalameen gadi bahaa baay'ee bareedaadha. Kanuma. Egaa qeerroof qarreen wanta isinii dhaamu Abdi Geetaachoo ragaa godhadhee jechuudha. Anis beekaan gaaffii faallaa gaafadhee. Warreen hin fuudhiniif warreen hin heerumin jazboota wallaalota kan haadha manaa tuman kan viidiyoo waraabaa haadha manaa tuman kan dubartiin tokko abbaa manaa caqacattee maal jettee feesbuuk irratti baatee arrabsitu ilaalinaa fuudhaa heerumni baay'ee namatti tola itti galaa ilaalaa fuudhaa erga fuutanii garuu maaliif nutti himnee jalaa ba'uufan ilaaniif abdiin maaliif nutti himnee mi'aa fuudhaa heerumaa mi'aa halaalaa mi'aa haadha manaa koo jedhanii mana banatanii ol galuu mana dukkanatti ol galuu fi mana haadha manaa hin jirtutti ol galuu miyaasaa isinii dhaamneerra giroo keessanii nu biratti namne nurkaa beera jechuudha. Fuudhuu jechuun hidhamuu namoonni tokko maal jedhu beektaa Abdi wallaahi biyyuma kanatti fuudhii taa'i intala kana jedheen nama wayitiiniif yaa kootiin fuudhiidha intalli kun naa taatetti dhiisi ganda keessan deemini fuudhii taa'i nan ati xalaata kooti naan jedhe akkamiin jedheen dhiyeenya akkamiin jedheen ofii keetti hidhamtee mana teessee hiitee mana nakaa ofii jedhe wallaahi aan ergan warra fuudheen kabajame an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Erga warra fuudhee kabajamee warran qabaa itti gaafatamummaan qabaa si galee waan danuu sitti dhaga'amaa deema nama guddummaatti deemta mataan kee yoo umriin kee hundemes mataan kee nama guddataa deema obboleewwan koo fuudhaa bultii halaala jiraadhaan dhaamsa keenyaa Abdiyyee. Baay'ee simmoo baay'een si jaalladha wallaahi ijoollee obboloota koo obsitanii nu dhaggeeffattan gaaffii garaagaraa na gaafattan gaaffiin kun sinii deebi'ee jedheen abdadha baay'een sin jaalladha naa jiraadha umurii naa dheeradha iddoo nagaa naaf bulaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaatti. Nagaan obboleewwan keenya namoota isinii dhiyaachuu barbaadan hundumtuu komentii irratti ta'ee meesenjeraan WhatsAppiidhaan naa dhiyeessaa isinii fan dhiyeessaa hin gaafannaa warra biyyaa keessaa isiniin jedhe
Aangawoota mootummaa yoo ta'e illee peeji minaamin jinniin hin jiru. Maaliif nan argan miidiyaa adda addaa irratti dhiyaatanii miidiyaadhuma amma gootiin keenya kana irratti dhiyaatanii gaaffiif deebii godhaa jiru waan ta'eef nus lammiidha biyya biraa jiraannus warra aangawoota mootummaa yoo ta'e itti bilbila jaraa of harkaan kaannee itti bilbillee yaalii goonee yoo jarri maal barbaadde zorbal waslaattaa jedhanis akkuma sanaa sagalee jaraa isinii fudhannee dhumna malee hin gaafanna. Itti aansee obboleessa keenya Joon Ahmad Abbaa Milkii kanneen gaddaa Abdii Geetachootiif miizee ta'e namoonni hedduun suuraa isaa keessodhaan na erguun nama kana nu dhiyeessi gaaffii kana nu gaafadhu jettanii jirtu. Jooniin yoo rabbi jedhe hadhaaf bor keessaa sobsiisee guyyaa beellamaa yeroo gabaabaatti gaaffii Joon Ahmad Abbaa Milkii irraa qabdanu dhiyeessaa haala neetworkii isaa mijeeffatee waa hunda Jooniin haasa'ee keetanii Joon immoo namoota aangawoota kan biraatiin waliin nagaa jedheen abdii qabaa isinii fudhadhee dhufa bulchiisa aanaa bulchiisa gandaa waa hunda yoo gadi buunee biyya keessatti hojjenne malee obbolaa keenya Saudi Arabiyaa bakka adda addaatti rakkataa jiranuuf dhageettiin argannu jalqaba nu haa baranu nu eenyunni kan mootummaa gargaaraa jirru mootummaa dhufaa darbaa gargaaraa jirra nu mootummaa Dr. Abiy kana qofatu hin ta'in mootummaa dhufaa darbaa gargaaraa jirra kan akka Abdii Geetachoo kan akka Mubaarak Musammaa kan akka Asladii Muhammad kan akka ijoollee Wijabal ijoollee maqaa jalaannaan kumaatama jiru kan biyya haasa'an kan nama dhukkufate bira dhaabatan nama danuu jiru gatii ta'eef jarri kun waa'ee mootummaa jalan galchu ta'us waa'ee lammii yookiin saba bira dhaabachuu irratti kabajanuu kennanii jarris ol nukaasanii akkuma miidiyaa abbaa barbaade irratti dhaqanii affeeramanii addis miidiyaa jinnii miidiyaa afaan amaariffaatiin tarbii godhamaa jiran nummoo afaan oromootiin gaafannaa yoo jarri didanis barreeffama jaraa yookiin sagalee jaraa siniif hinnaa galatooma alfaadhaa Joon Ahmad Abbaa Milkii haasofsiisee keetanii yoo inni eeyyamamaa ta'e suuraa isaa sinii maxxansee gaaffii keessan koomentii irratti kaa'attanii ammas warrattan isinii dhiyeessinee gaafannaa sanaan booda Joon immoo ergitanyaan nama isaa ol aangoo qabu wayii naaf dhiyeessa jedheen abdii qabaa galatooma alfaadhaa ana obboleessa keessan Mubaarak Musammaati share like gochuun jajjabeessaa nagaatti.